Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya odeessaalee guyyaa har'aan tanaa qabannee isiniif dhufne keessaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n guyyaa har'aan tanaa magaalaa Qondaala duraanii irra deebi'uun to'annaa isaanii jala oolchanii jiru. Maddi gabaasaa Qondaala beekamaa Obbo Jaal Marroo Kumsaa Dirribaatu isiniif odeesse. Egaa odeessaaleen keenya akkuma itti fufetti jira. Artistiin keessan beekamaan jaalatamaan kan dhiheenya kana hawaasa biratti dhageettii addaa horate pirezidaantii duraanii Shimallis Abdiisaa siin ajjeese jechuun itti dhaadatanii jirani. Egaa akkuma beekamu Shimallis Abdiisaa Yoosaan Geetaahun irratti dhaadannaa addaa gaggeeffamee jira. Akkuma beekamu gaa uummanni Oromoo sagalee bal'aadhaan artistii keessan jaalatamaa kan dhiheenya kana sagalee guddaa uummata Oromoo biratti horate karaa nagayaan akka tasgabbiidhaan eertan isiniif gabaasna. Gabaasni keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuudhaan balaan abiddaa yeroo sadaffaaf magaalaa Bulee Horaatti uumame miidhaa addaa geessisuun himamee jira. Magaalaa Bulee Horaatti yaaddee kan dhufe balaan ibiddaa hawaasa kanarra miidhaa guddaa geessisee jira. Balaa kanaan qabeenyi barbadaa'us lubbuun namaa kan darbe akka hin jiraanne madda oduu irraa adda baafannee jirra. Waddeessaatti humni komaandoo 20 meeshaalee guutuu waliin humna WBO waraana bilisummaa Oromootiin booji'amee jira. Egaa akkuma beekamu komaandoon 20 meeshaalee guutuu waliin qabamanii jirani. Egaa akkuma beekamu leencichi waraana bilisummaa Oromoo Egaa akkuma beekamu Jaalwaaqoon seenaa addaa hojjetee jira. Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya odeessaalee guyyaa har'aan tanaa qabannee isiniif dhufne keessaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n guyyaa har'aan tanaa magaalaa Qondaala duraanii irra deebi'uun to'annaa isaanii jala oolchanii jiru. Maddi gabaasaa Qondaala beekamaa Obbo Jaal Marroo Kumsaa Dirribaatu isiniif odeesse. Egaa odeessaaleen keenya akkuma itti fufetti jira. Artistiin keessan beekamaan jaalatamaan kan dhiheenya kana hawaasa biratti dhageettii addaa horate pirezidaantii duraanii Shimallis Abdiisaa siin ajjeese jechuun itti dhaadatanii jirani. Egaa akkuma beekamu Shimallis Abdiisaa Yoosaan Geetaahun irratti dhaadannaa addaa gaggeeffamee jira. Akkuma beekamu gaa uummanni Oromoo sagalee bal'aadhaan artistii keessan jaalatamaa kan dhiheenya kana sagalee guddaa uummata Oromoo biratti horate karaa nagayaan akka tasgabbiidhaan eertan isiniif gabaasna. Gabaasni keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuudhaan balaan abiddaa yeroo sadaffaaf magaalaa Bulee Horaatti uumame miidhaa addaa geessisuun himamee jira. Magaalaa Bulee Horaatti yaaddee kan dhufe balaan ibiddaa hawaasa kanarra miidhaa guddaa geessisee jira. Balaa kanaan qabeenyi barbadaa'us lubbuun namaa kan darbe akka hin jiraanne madda oduu irraa adda baafannee jirra. Waddeessaatti humni komaandoo 20 meeshaalee guutuu waliin humna WBO waraana bilisummaa Oromootiin booji'amee jira. Egaa akkuma beekamu komaandoon 20 meeshaalee guutuu waliin qabamanii jirani. Egaa akkuma beekamu leencichi waraana bilisummaa Oromoo Egaa akkuma beekamu Jaalwaaqoon seenaa addaa hojjetee jira. Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya odeessaalee guyyaa har'aan tanaa qabannee isiniif dhufne keessaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n guyyaa har'aan tanaa magaalaa Qondaala duraanii irra deebi'uun to'annaa isaanii jala oolchanii jiru. Maddi gabaasaa Qondaala beekamaa Obbo Jaal Marroo Kumsaa Dirribaatu isiniif odeesse. Egaa odeessaaleen keenya akkuma itti fufetti jira. Artistiin keessan beekamaan jaalatamaan kan dhiheenya kana hawaasa biratti dhageettii addaa horate pirezidaantii duraanii Shimallis Abdiisaa siin ajjeese jechuun itti dhaadatanii jirani. Egaa akkuma beekamu Shimallis Abdiisaa Yoosaan Geetaahun irratti dhaadannaa addaa gaggeeffamee jira. Akkuma beekamu gaa uummanni Oromoo sagalee bal'aadhaan
artistii keessan jaalatamaa kan dhiyeenya kana sagalee guddaa uummata Oromoo biratti horate karaa nagayaan akka tasgabbiidhaan eertan isiniif gabaasnaam. Gabaasni keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuudhaan balaan abiddaa yeroo sadaffaaf magaalaa Bulee Horaatti uumame miidhaa addaa geessisuun himamee jira. Magaalaa Bulee Horaatti yaaddee kan dhufe balaan ibiddaa hawaasa kanarra miidhaa guddaa geessisee jira. Balaa kanaan qabeenyi barbadaa'us lubbuun namaa kan darbe akka hin jiraanne madda oduu irraa adda baafannee jirra. Waddeessaatti humni komaandoo 20 meeshaalee guutuu waliin humna waboo waraana bilisummaa Oromootiin booji'amee jira. Egaa akkuma beekamu komaandoon 20 meeshaalee guutuu waliin qabamanii jiraniim. Egaa akkuma beekamu leencichi waraana bilisummaa Oromoo akkuma beekamu Jaalwaaqoon seenaa addaa hojjetee jira. Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya odeessaalee guyyaa har'aan tanaa qabannee isiniif dhufne keessaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon guyyaa har'aan tanaa magaalaa Qondaala duraanii irra deebi'uun to'annaa isaanii jala oolchanii jiru. Maddi gabaasaa Qondaala beekamaa obbo Jaalmarroo Kumsaa Dirribaatu isiniif odeesse. Egaa odeessaaleen keenya akkuma itti fufetti jira. Artistiin keessan beekamaan jaalatamaan kan dhiyeenya kana hawaasa biratti dhageettii addaa horate pirezidaantii duraanii Shimallis Abdiisaa siin ajjeese jechuun itti dhaadatanii jiraniim. Egaa akkuma beekamu Shimallis Abdiisaa Yoosaan Geetaahun irratti dhaadannaa addaa gaggeeffamee jira. Akkuma beekamu gaa uummanni Oromoo sagalee bal'aadhaan artistii keessan jaalatamaa kan dhiyeenya kana sagalee guddaa uummata Oromoo biratti horate karaa nagayaan akka tasgabbiidhaan eertan isiniif gabaasnaam. Gabaasni keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuudhaan balaan abiddaa yeroo sadaffaaf magaalaa Bulee Horaatti uumame miidhaa addaa geessisuun himamee jira. Magaalaa Bulee Horaatti yaaddee kan dhufe balaan ibiddaa hawaasa kanarra miidhaa guddaa geessisee jira. Balaa kanaan qabeenyi barbadaa'us lubbuun namaa kan darbe akka hin jiraanne madda oduu irraa adda baafannee jirra. Waddeessaatti humni komaandoo 20 meeshaalee guutuu waliin humna waboo waraana bilisummaa Oromootiin booji'amee jira. Egaa akkuma beekamu komaandoon 20 meeshaalee guutuu waliin qabamanii jiraniim. Egaa akkuma beekamu leencichi waraana bilisummaa Oromoo akkuma beekamu Jaalwaaqoon seenaa addaa hojjetee jira. Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya odeessaalee guyyaa har'aan tanaa qabannee isiniif dhufne keessaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon guyyaa har'aan tanaa magaalaa Qondaala duraanii irra deebi'uun to'annaa isaanii jala oolchanii jiru. Maddi gabaasaa Qondaala beekamaa obbo Jaalmarroo Kumsaa Dirribaatu isiniif odeesse. Egaa odeessaaleen keenya akkuma itti fufetti jira. Artistiin keessan beekamaan jaalatamaan kan dhiyeenya kana hawaasa biratti dhageettii addaa horate pirezidaantii duraanii Shimallis Abdiisaa siin ajjeese jechuun itti dhaadatanii jiraniim. Egaa akkuma beekamu Shimallis Abdiisaa Yoosaan Geetaahun irratti dhaadannaa addaa gaggeeffamee jira. Akkuma beekamu gaa uummanni Oromoo sagalee bal'aadhaan artistii keessan jaalatamaa kan dhiyeenya kana sagalee guddaa uummata Oromoo biratti horate karaa nagayaan akka tasgabbii